Isaantu jedhe yexilaachaan nigiggirmitti dhugaadha. Dhugaan dubbatinaa yoo jedhan warri kun nagaan barbaadu. Maaliif jechaan lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru. Mootummaan kun yoo nagaa barbaada ta'e dura dhugaa barbaaduu qaba. Kanaaf iyyuu wal'aansoon kun waggaa dheeraa fudhate. Waggaa dheeraa fudhate. Wal'aansoon kun waa'ee lafaati. Waa'ee lafaa waa'ee lafeeti. Waa'ee lafaa gaafachuun xilaachaa nigiggirii miti. Dhugaa dubbachuudha. Nuyi ilmaan keenyaa eessatti guddatti? Waggaa nuyi buqqaanu. Waggaa 30 dura lakkii naman buqqisinaatii warri investii godhuu barbaadu Oromoon lafa qabaa. Oromoo wajjin inni lafa haa fiduu jarri immoo horiidhaa fi mashiinii ittiin hojjetan haa fidanii bu'aa isaa tirfee argatan jedhan. Hin ta'uu jedhaniitu Oromoo buqqisan. Har'a Oromoon buqqeessu neessayra karaarra jira ijoolleen Oromoo karaarra bulti. Dhaqa boolee Mikaayilii ilaalaa. As kunoo jammoo kana gadi bu'aa ilaalaa. Iji isaaniin arguu kana beekaadha. Akka nuyi bannu barbaadu. Abadan areeroo boosaroo himeera. Hincitu hincicittaa, himbadu himbabaddaa, babaddaan farsoo dhuddii badiin biddeena nyaattii badii ga'ee beekee walii wallaaluu didaa'e. Areeroo boosaroo Oromoon hincitan jenne hincitu weede. Oromoon himbadan jenne himbadu weede. Oromoon hincitu himbadu ofumaatu dhamaatanii aannan dhadhaaba'uu hin qabne raasaa jirtanii jedhaatti maa. Oromoon lafa duwwaa miti kan inni dhabe. Arraba ittiin miidhaa isaa himatu illee hin dhabe.